Akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo Oromiyaa International Broadcasting irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Kan oduu isinitti himu'an Muhammad Abdusalaami. Wallagga lixaa fi qeellam Wallaggaa keessatti ajjeechaan dargaggoota Oromoo irratti raawwachuun manneen qabeenyaa uummataa fi abiddaan gubuun akkumatti fufetti jira. Lallisaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii guutummaan guututti erga badee har'a baatii lama tahuuf kan deemu keessatti humni waraana PP bakka neetworkiin hin jirre kanatti jiraattoota naannoo irratti yakka suukanneessaa fi manaaf qabeenya isaanii ibiddaan jalaa barbadeessaa jiraachuun odeessinu qaqqabee fagoodha. Lixa Oromiyaatti neetworkiin badee jiraattonni waan keessa jiran guutumatti beekuun rakkisaa ta'us namoonni geejjibaa gara neetworkiitti dhufuun haala jiraattonni qeellam Wallaggaa fi Wallagga lixaa keessa jiran haala yaaddeessaa fi guyyaan namoonni hedduun ajjeefamaa manni jiraattootaa waraana PP ibiddaan gubachaa jiraachuun dhagahameeti jira. Guyyaa kaleessaa jechuunis muddee 29 bara 2020 lixa Oromiyaa Ono Goldisoo Araddaa Maaruu jedhamutti waraanni PP kan afaan qawween biyya goolaa jiru dargaggoo 3 ajjeesanii mana jireenya isaaniis ibiddaan gubuun odeessi arganne ifa godha. Maqaan dargaggoota ajjeefamanis Eebbisaa Raggaa, Fedhaasaa Tamasgen, Biqilaa Tamasgen kan jedhaman yoo ta'u waraanni PP erga isaan ajjeesee mana jireenya isaanis ibiddaan qabeenya qaban waliin barbadeessuun biraa deeman. Waraanni PP manneen ummataa qabeenya waliin ibiddaan gubuun haalaan jabaatee itti fufuun ummata Oromoo qe'ee fi qabeenya malee hambisaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun Wallagga lixaa Ganjii bakka jaamutti waraanni PP mana ummataa ibiddaan qabsiisuun yoomuu guban jiraattonni taatee kanatti gadduudhaan ibidda waraanni mana irratti qabsiise dhaamsuuf yeroo deeman waraanni ibidda qabsiise kun namoonni irraa ibidda irraa dhaamsuuf dhaqan itti dhukaasuun namoota hedduu rasaasaa yoo rukutan dargaggoo Leellisaa Asaffaa jedhamu immoo achumatti osoo inni ibidda dhaamsaa jiru rasaasaan ajjeesan jala gabaasni garasiinu gahe. Kaaba Oromiyaa kutaa Walloo aanaa baatetti ijoolleen sadiitan daangaa eegdu shira bulchiinsoota aanaa poolisii Amaaraatiin qabamanii magaalaa baatee keessatti hidhaa jiraachuun dhagahameeti jira. Lallisaa sabaa ammas waan qindeeffate qaba. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa ilmaan Oromoo daangaa ofii eeggatan 3 dabaan hidhe. Godina Walloo aanaa baatee keessatti lola hidhattoonni Anfaar daangaa Oromoo irratti banteen ilmaan Oromoo ofirraa ittisaa jiran Liyyuu Haayiliin ilmaan Oromoo 3 dabaan qabdee Kombolchatti hiite amma gara baateetti deebisaniiti jiran. Sababbiin hidhamuu ijoollee kanaa rasaasa ilmaan Oromoo mudhii isaanii irraa hiikkanii waan qaban irraa ijoollee daangaa ofii eegaa jirtuuf gumaachan ijoolleen Oromootun daangaa isaanii itti eeggatuuf kan qabatanii ta'aa jiran Liyyuun Haayiliin naannoo Amaaraa isin waliin daangaa haa eeganii jedhanii warri godinaa ergaa ammaaf ijoollee rasaasaan qabdee san rasaasuma waliin qabanii mana hidhaa jiraachuun beekameeti jira. Akka miidiyaan naannoo Amaaraa olola oofaa jirutti osoo isaan bitaa gama daangaa deemanii jiranii qabne jechuudhaan olola hafarsaa jiru. Dhugaan jiru ilmaan Oromoo daangaa eegaa akka jiran maddi keenya OAB'n baatee irraa dubbise ifa godheetiin jira. Yaada jiraataa naannoo baatee akka asiin gadiitti isin biraan geenya. Egaa Walloo kana keessatti rakkoon akkuma beekamu yeroo adda addaa mul'achaa jira. Keessattuu kan inni aanaa baatee kun bifa addaatiin waan nama ajaa'ibuun hammaachaatuma deemeera. Waan dhaabbate jedhamu hin jiru hammaachaatuma dhufe balaa kanaan duraarraa waan addaati. Akkuma manni gubachaa qe'eerraa uummanni buqqaa lubbuun badaa lafti saamamaa jiru bifa adda addaatiin gaandiinni kanaan fayyadamee yookaan ergamtoonni diinaa durumaan shira adda addaan irratti oofaa turanii waraanni kun guddaan isaa shira daangaa keenya nu caccabsuu lammaffaa immoo humna uummanni Walloo qabu humna isaa caccabsuudhaaf kan xiyyeeffatedha. Kan eenyu beekudha waraanni kun kan gaggeeffamaa jiru. Naannoo tokko keessatti waraanni yeroo hammanaa fi miidhaan hammanaa gandootni hedduun waggaa hedduuf qabeenya yeroo manca'uu kana dirqama qaba ture. Naannoon tokko uummata kana nagaa uummata kanaa eegsuudha beekaa kan laalaa jiran uummata Walloo kan humna isaa caccabsuudhaaf kaayyoon guddaan jechuudha. Humna uummata keenya kanaa laamsheessuudhaa fi uummanni keenya kun akka diina ofirraa deebisu waan beekaniif humna isaa dadhabsiisuudhaaf yaadamee kan laalamaa jirudha fi holola adda addaa kan irratti oofamaa jirudha jechuudha.
Lolli kun hin dhaabbanne lolli kun gaana baatee keessatti sarras hin dhaabbanne guyyaa eda galgala naannoo sa'aatii 12 fi wayitti ganda Saqallee jedhamtu garfa bakka jedhamu keessatti Afariin gubdeetti qabeenya hedduu manceera guyyaanuma rakkoo adda addaatti nurratti gahaa jira. Lamaffaa karaa Dhakaachoo Gurree jedhamu irratti sodaa guddaatu jira. Uummanni sodaatee gara bakka waraanni kun xiqqoo ol irraa hiiqutti meeshaa gurrachaa jira. Buqqa'insi amma hammaate mootummaan jira jedhamu danda'amu odoo ijaan argan odoo dhagayaan rakkoo uummata keenya cal jedhanii ilaalaa jiranii waan dhufu gaa walumaan arguuf deemna malee rakkoo guddaatu nu mudate wanni dhaabbate jedhamee hololli adda addaa oofamu hin jiru rakkoo guddaa keessa jira. Haga ammaa miidiyaan naannoo Amaaraas ta'e namni yookaan bulchitoonni naannolee irraa dhufanii uummata kana ilaalan eessa jiran maaltu ta'e jedhee hin jiru kolfaa fi seeqaa nu laalaa jiranii akka humni keenya laafatu nu godhaa jiranii akka lafa keenya gadhiisnee miidhamnu nu godhaa jiranii uummanni keenya gaa akkuma kaleessaa jabaatee diina ofirraa deebisaa jira rakkoo dhufu hunda humnaan ofirraa qolachaa jira malee rakkoo hamaa keessa jirra uummanni keenya har'allee rakkoo hamaa keessa jirra jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee gaa rakkoolee adda addaa keessa jiraachuu keenya eenyuu kan beekudha guyyaa kaleessaa gaa rakkoon addaa bifa addaatiin namoota gara mana hidhaa guuruutti wanni adeemsifamaa jiru tokkotu jira guyyaa kaleessaa qeerroo keenya daangaa irratti rakkoon adda addaa gahaa jiruuf ijoolleen keenya bakka adda addaatii waan dandahaniin gumaacha hidhannoo irraa qabaniin xiitiidhaan jechuudha wal gargaaruudhaaf waa xiqqoo odoo fidanii deeman daandii irratti karaa uummanni keenya durmaan deemaa ture san karaa san irratti mootummaan naannoo Amaaraadha ijoollee keenya irraa qabee isin warra mootummaa irratti duula gaggeessaa jiru yookaan immoo warra ergamtoota akka shaneedha jechuudhaan ijoollee akkasitti qabee mana hidhaa Dasee geessee ture mana hidhaa Kombolchaa jechuudha gumrukii achi geessanii turan ijoolleen keenya achi keessa turanii ijoollee qulqulluu uummata isaaniif jecha waan qabaniin fireedhuma qaban rasaasa qaban irraa uummata keenya miidhamaa jiran kanaaf jedhanii magaaluma ganduma keessa dhalatan irraa ganda tokkorraa ganda tokko odoo deemanii yeroo qaban kana odoo ijaan argan rakkoon adda addaa kan irra gahaa jiru gargaarsa tokko malee odoo uummanni keenya waan qabuun akkuma duraa wal bira dhaabbatee diina ofirraa deebisaa jiru odoo beeku liyyuu naannoo Amaaraa ijoollee keenya gaalama qabee mana hidhaa Kombolchatti geessee ture guyyaa har'aa mana hidhaa Baateetti akka deebi'an dhiibbaan godhameera. Gaagaa ammaa murtoon itti kenname hin jiru laalaatuma jirra waan dhufu. Egaa dhaamsinaan ijoollee keenyaaf qabu akkuma duraa san akkuma aadaa qabnu akkuma wal bukkee dhaabbachaa ture ijoolleen keenya ijoollee walloo waan dandeenyuun bakka jirruun wal gargaaruu qabna uummanni Oromoos nu bukkee dhaabbachuu qaba rakkoo kana cal jedhanii ilaaluu odoo hin taane dhiibbaa godhanii wanti mootummaa irraa dhufee furmaanni kennamu waan hin jirreef diina jala jirraa nafxanyaa jala jirra waan ta'eef kana beeknee uummanni keenya tokkummaadhaan guyyurraa du'a manatti eegu guyyurraa gubachuu eegu odoo hin taane gubuu yoo kan wallaallu lafa keenya eeggachuu qabna mana keenya gubsiisuu hin qabnu qotee bulaan keenya waggaa 7 sammuusaa jeeqame miira addaa keessa jira buqqoo'uun uummanni keenya buqqoo'uun qabu yoo nama qe'ee keenya isaan irraa buqqisuu dadhabne kan keenya irraa eeggachuu qabna dhaamsa kooyi jabaachuu qabna uummanni keenya waan bakka jiru wal gargaaruu qaba ilmaan Oromoos bakka jiranii uummata walloo kana faana akka dhaabbatan dhaamsan dabarsaa jechuudha. Magaalaa Machaaraa keessatti qeerroo 31 ol himannaa tokko malatti baay'ee tokko oliif hidhaa jiraachuun dhagahameeti jira. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti hidhamtoota osoo himata tokko irratti hin dhiyeessin mana hidhaa keessatti dararuun dhagahameeti jira. Daraartuu Shaamii waan qindeeffatte qabdi. Godina Harargee lixaa magaalaa Machaaraa keessatti qeerroowwan 31 ol himannaa tokko malatti baatii tokko oliif mana hidhaa keessatti dararamaa jiran. Aanaa Daaroo Labuu magaalaa Machaaraatti hidhamtoonni osoo himata tokko irratti hin dhiyeessin mana hidhaatti dararamaa akkuma itti fufetti jiraajan magaalaa Machaaraa irraa qeerroowwan 31 ji'a tokko oliif osoo mana murtiitti hin dhiyaatin kaambii waraanaatti dararamaa jiraachuun sababni hanga ammaatti himannaa ijoollee kana irratti hin baniniif ragaa qabatamaa waan isaan irratti hin argatiniif manni murtii bilisa jeenu harkaa gadhiisa jaanii waan shakkaniif kan jedhan maddi keenya kun itti dabaluunis ijoolleen warra himannaa irratti baname kanneen mana hidhaa miicataatitti ji'a tokko caalaa hidhamanii turan nama 27 mana murtiitti guyyaa 5 dura bilisa godhanii hiiksisee jira. Sababa kanaaf poolisiin mana murtii geessuu didanii kaambii waraanaa keessatti ijoollee dararaa jiraachuu dubbatan.
Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namaa qaamolee aangoo qabaniin uummata nagaa irratti raawwataa jiru yaaddeessaa ta'uu himan koomishinarri olaantuun dhimma mirga namaa tan tokkummaa mootummoota akka himtetti Itoophiyaa keessatti yaaddoon hamaan naannoo Tigraay keessatti hedduu kan uumame ta'uu dubbatan. Daraartuu Shaamii ammas waan qindeeffatte qabdi. Itoophiyaa keessatti dhiittaa mirga namummaa qaamolee aangoo qabaniin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yaaddeessaa ta'uu himan koomishiinarii ol'aantuu dhimma mirga namummaa kan tokkummaa mootummoota tan taate Mikaa'el Bachaalat Itoophiyaan naannoo Tigraay keessatti namoota nagaa irratti dhiittaa mirga namummaa raawwataa jiraachuu akkasiin yakka waraanaa ta'uu waan maluuf haalli uummata nagaa siiviloota hedduu yaaddeessaa ta'uu akeekkachiisan. Bakka hedduutti qunnamtii waan hin jirreef himannaalee kana qorachuun akkasumas Tigraay keessatti kan jiru dararaa dhala namaa hangam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira jedhan. Haala jiru gamaaggamuun siivilootaaf eegumsa gochuuf kan yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorannoo mirga namaa walaba naannoo sanii dhoorkaa tokkoon maletti akka seenan tokkummaa mootummoota hooggantuu dhimma mirga namoomaa Mikaa'el gaafatanii jiru. Dubbi himtuun koomishinarichaa akka jedhanitti waajjira dhimma mirga namoomaa seera gargaarsaan namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi mirga namaa garaalee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatanillee cabuu isaanii kan agarsiisan odeeffannoon hedduun akka argattee dubbatti. Godina Arsii Bahaa Arbaa Buguu keessatti rakkoowwan hamaa uummata nagaa irratti deemaa jiru maddii keenya OIB'tti himan akka maddii keenya garasii ija'utti qaama mootummaa amma biyya bulchaa jiruun hidhaa fi doorsisaan hedduun hammaachaa jiraachuu dubbatan. Waan kana jedhamee himamuun kan ulfaate ta'uu ijoolleen hedduun sababa tokko malatti qabamanii hidhaa jiraachuun dhagahamaati jira. Daraartuu Shaamii ammas waan qindeeffatte qabdi. Godina Arsii Bahaa Arbaa Buguu keessatti rakkoowwan hamaan uummata nagaa irratti akka deemaa jiru maddi keenya OIB'tti himan akka maddi keenya kunjatti qaama mootummaa amma biyya bulchaa jiruun hidhaa fi doorsisaan hedduun akka hammaachaa jiru dubbatan. Waan kana jaamee himamuus akka ulfaatu wanti rakkoon deemaa jiru kan dubbatan ijoollee hedduu sababa maletti qabanii hidhatti guuranii achi keessatti dararamaa jiraachuullee himan. Qeerroowwan abdii sabaataan hedduun baadiyyaa irraa fuudhamanii mana hidhaa keessatti rakkoo dhala namaa irra ga'uun hin malle irra gahaa jiraachuu isaaniillee beekamaadha jedhan. Kana qofa osoo hin taane hanga ammaatti maatiin ijoolleen isaanii jalaa hidhamanii jiran karaa irra deddeebi'u nyaata yeroo geessaniifitti akka rakkachaa jiranillee himan. Gariin ammoo ijoollee mana hidhaa jirtu keessaa nama gargaaru kan hin qabnee fi rakkoo hedduuf saaxilamaa kan jiran yoo ta'u dararamaa mana hidhaa keessatti ilmaan Oromoo irratti gahaa jiru hedduu waan ulfaataadha jedhan. Qeerroon hedduun erga gaafa artist Haacaaluu Hundeessaa wareegamee kaasee mana hiraarsaatti murtii tokko malee taa'aa kan jiru yoo ta'u Dr. Biqilaa dabalatee sabboontoota hedduu waajjira poolisii abboomsaa hidhamee jira. Dabalataan qeerroo fi qarroo ammaan dura isiniif gabaasnee turre hanga ammaatti badii takka maletti hidhaa jiranii jedhan. Keessattuu qeerroo Ruduwaa ammaa hamma kan jaamu qaadhimamaa barsiisaa yommuu ta'u kolleejjii barnoota barsiisota Asallaatti baranaa kan turedha. Badii takka maletti hidhaa kan jirudha. Qorannoon isarratti godhame akka hin jirree fi miidiyaaf gabaasa kannaa jirtaa jechuudhaan sababa kana qofaan akka isa dararaa jiran dubbatan. Walumaa galatti haalli jiru rakkina hamaaf uummata Oromoo akka saaxilaa jiru dubbatan. Maatii qabsaa'otaa fi artistoota qabsoo Oromoo jajjabeessan hidhuun akkuma itti fufetti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti obbo Abboomaa Bayyanaa abbaa weellisaa Maarsii Abboomaa yakka tokko malatti ijoollee keefit jechuudhaan hidhanii hidhaa keessatti gidirsaa hamaa irra gahuun dubbatama. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti simbiraan geenya. Biyya Itoophiyaa sun keessatti maqaa isaa dhagahamuun kan akkaan jibbamu adda bilisummaa Oromoo sababa godhachuudhaan uummata keenya gooluu fi gidirsaa adda addaa irraan gahaa jiru. Mootummaan nama nyaataan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu waraana isaa irratti bobbaasee uummata keenya bakka hundatti gidirsaa, hidhaa, ajjeesaa, saamaa kan jiru, manneen illee irratti gubaa kan jiru ta'uun beekameeti jira. Ati shanee deeggar kaafaa'oo deeggarta jechuudhaan uummata keenya gidirsaa jiraachuun dhagahamaa jira. Maquma abaa'oo jedhamu kanaan daa'ima irraa eegalee hanga manguddootti kan irraa hin hafne tumicha hidhaa fi ajjeechaan akkuma itti fufetti jira. Kanuma irraa ka'uudhaan Wallagga Horroo Guduruutti abbaa aartistii
Marsii Abboomaa hedduun dhagahameeti jira. Maatii qabsaa'ota aartistoota qabsoo Oromoo jajjabeessan kan weeddisan hedduun akkuma tuufetti kan jiru. Abboomaa Bayyana yakka tokko maletti ijoollee keefiti jechuudhaan hedanii gidirsaa akka jiran maddi keenya OIB'tti hime. Weellisaa Marsii Abboomaa aartistoota qabsoo Oromoo weelluun gumaachaa jiran keessaa tokko yoo ta'u, obbolaa isaanii fidi jechuudhaan abbaa isaanii dararaa kan jiru. Iddoon obbolaan isaanii jiran kan hin beekamne waan ta'eef ijoollee kee fidi jechuudhaan hedduun dhagahameeti jira. Walumaa galatti sababa ABO Shanee KFO jechuun ummata keenya hiraarsaa kan jiru. Ummanni keenya gurmaa'ee tokkummaan dhaabbatee diina sanyummaa keenya dhabamsiisuu barbaadu kana akka dura dhaabbatan jechuudhaan qeerroon Horroo Guduruu dhaammataniiti jira. Tolega daawwattoota keenya oduun biyya keessaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan gammaatti oduu biyya alaatti isin dabarsina. Bara faranjoota xumuramaa jirutti addunyaa guutuu keessatti gaazexeessitoota 50 ta'an ajjeefamuu waldaan riippoortara daangaa maleeyyii ibseeti jira. Xumura bara 2020 sababeeffachuudhaan gabaasa baaseen gaazexeessitoonni 46 gargaartonni hojii miidiyaa 4 fi gaazexeessaan hawaasaa ajjeefamuun ibseeti jira. Dabalatu duukanaa akka ta'an simbiraan geenya. Bara faranjoota xumuramaa jirutti addunyaa guutuutti gaazexeessitoonni 50 ta'an ajjeefamuu waldaan riippoortara daangaa maleeyyii ibsee jira. Xumura bara 2020 sababeeffachuun gabaasa baaseen gaazexeessitoonni 46 gargaartonni hojii miidiyaalee 4 fi gaazexeessaan hawaasaa ajjeefamuu ibseera. Meeksikootti gaazexeessitoonni 8, Afgaanistaanii fi Siiriyaatti immoo 4 bara kana ajjeefamanii jiru. Iraan, Soomaaliyaa fi Naayijeeriyaan biyyoota gaazexeessitoonni keessatti ajjeefaman keessatti ramadamti. Dhaabbatni walabummaa pireesii fi gaazexeessitootaaf falmu dhaabbatu biiroon Komitee to Protect Journalists jedhamu bara 2020 keessa gaazexeessitoota 30 ajjeefamuu bu'aa qorannoo har'a baasee jira. Bara kana keessa daangaa dhaabbatichi gabaasa kana qindeessetti addunyaa guutuu keessatti gaazexeessitoonni 264 hidhamuun ibsamee jira. Chaayinaan gaazexeessitoota 76 hidhuun addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa yoo taatu, harki hedduun isaanii gabaasni qabiinsa mirga musliimotaa uhugguruu ilaalchisee hojjetan ilaalchi addunyaan biyyattiif qabdu kan fokkisiisedha jechuun ibsite. Gaazexeessitoota kana keessa lammiileen biyyattii miidiyaalee addunyaa idilee hojjetan ni argamu. Masriin 28, Saudi Arabiyaan 20, Iraan 16, Turkiin 13, Suuriyaan 12 hidhuun sadarkaaleen wal duraa duubaan qabatanii jiru. Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti immoo dhaabbatichi Itoophiyaatti ogeessa kaameraa Reuters torbee dabre hidhame Kumarraa Gammachuu osoo hin dabalatin ogeeyyii miidiyaa 4 hidhamuun gabaaseeti jira. Dhaabbatichi bilisummaa pireesii kun gaazexeessitootaaf dhaabbatu ibsa torbee dabre baaseen ammoo gaazexeessitoonni 7 sababa hojiif isaaniif hidhamuu gabaaseeti jira. Kanneen keessaa 5 sadaasa 4 mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF jidduutti lollee eegalamuu booda qabamiinsi isaanii jedheera. Itoophiyaatti bara 2019 caalaa bara 2020 gaazexeessitootaaf bara wayyoo qaburra jedhee mootummaan mirga gaazexeessitootaa kabajuu qabaa jedhee jira. Eertiraa keessatti ammoo gaazexeessitoota waggaa 19f hidhaa jiran dabalatee 11 hidhaa akka jiran gabaaseeti jira. Ogeeyyii miidiyaa kanaa keessaa gaazexeessaa Daawwit Yissaa kan waggaa 19f hidhame ni argama. Eertiraa keessatti gaazexeessitoonni hidhaman eessa akka jiranii fi haalli isaanii akkam akka ta'e beekuun rakkisaadhaa jedha dhaabbanni kun. Bilisummaa pireesiin Eertiraan addunyaarraa sadarkaa 178ffaarra kahamtee jirti. Itoophiyaan bara 2019 sadarkaa irra turte 119ffaarra barana 99ffaatti ol fuudhamteeti jirti jedha. Sababa gaazexeessitoota hidhuutiin sadarkaa kana kan qaqqabde Itoophiyaadha. Dhalattuun Itoophiyaa mormii waan taasifteef gara Xaaliyaanitti baqachuun kaaba biyyattiitti re'ee horsiisuun beekamtu taatee turteeti jirti. Hojiin isii kun guddaa ajajamee kan ture, oduun kaleessa garasii dhagahame garuu kan eegame hin turre. Reeffi isii kutaa ciisichaa keessatti argame. Daraartuu Shaamii waan qindeeffatte qabdi. Dubartiin Itoophiyaa waggaa 10 dura gara Xaaliyaanitti baqachuu re'ee horsiisuun beekamtuu taate kaleessa galgala kutaa ciisicha isii keessatti ajjeefamtee argamuu imbaasiin Itoophiyaa achi jiru mirkaneesse. Akka miidiyaaleen Xaaliyaanii gabaasanitti namoonni ajjechaa isiitiin shakkaman hojjetaa isii qaxxartee
hojii isii gargaaruu ta'uu dubbata. Imbaasii Itoophiyaatti hojjetaa dippiloomaasii uummataa kan ta'an obbo Dassaalany Mokonnan akka BBCtti dubbatanitti kaleessa ajjeechaan erga raawwateen booda poolisoonni qorannoo taasiseen baqataan agiituutti bindeeffamee ture ajjeechuu amane. Imbaasiin Itoophiyaa magaalaa Roomaa jiru du'a isiitiin gadda isitti dhagahame fuula feesbuukii isaa irratti ibse. Ajjeechaan isii irratti raawwate lammiilee Xaaliyaanii tiwutarii gubbaatti gadda isaanii ibsaniiru. Qondaalli Itoophiyaas ajjeechaa isii irratti raawwatame lammiilee Xaaliyaanii biratti naasuu uumuu himan. Keessumaa isiin baqattoota gargaaruun waan beekamtuuf baqattoota biratti gadda uumuu dubbata. Akka poolisiin jaatti agaatuun biyya Xaaliyaanii bulchiinsa Tiroontoo mana jireenya isii naannawaa Firaanshooleng jaamu keessatti duutee argamtee jira. Poolisiin agiituun dubartii waggaa 42 yoo taatu kaleessa kibxata galgala burushaan mataa keessa rukutamtee ajjeefamuu hin oolle jira. Silaa guyyaa jimmataa umriin isii waggaa 43 kan guutu ta'ullee dubbata. Agiituun kaaba Xaaliyaanitti hojii daldalaa ofii hojjechuun horsiisa re'ee kan eegalte yoo ta'u kanaanis beekamtii guddaa harkattee itti milkooyteeti jirti. Bakkeewwan biyyattii garaagaraa irraas dargaggoonni areera aannan re'ee tolchituu baruuf dhufaa akka turan gabaasameeti ture. Yeroorraa gara yerootti doorsisa sanyummaa isiirra gahuu dubbatti turte. Fokkistuu gurraattii jedhanii na arrabsu bakkiin jiruus biyya koo akka hin taane natti dubbatu jechuudhaan wanta isii mudataa ture ibsaa turte. Doorsisa sanyummaa yeroo isheen qunnamee dubbate pirezidaantii mana marii bulchiinsa isheen keessa jiraattu Ugo Roos mormiin bira dhaabbatanii ture. Agiituun baqattuu taatee bulchiinsa keenya jala hojii horsiisa re'ee eegaluun isii deeggarsa taasisu Tiroont agarsiisaa jedhanii turan. Haa ta'u malee ajjeechaa isii irratti raawwateef hojjetaa ishii akka shakkame dubbatan. Waa'ee ajjeechaa agiituu irratti raawwatame gaazexeessaan Xaaliyaanii hedduun gabaasaniiti turan. Guyyaa ajjeechaan irratti raawwate agiituun muhaandistoota waliin lafa qonnaa ishii babal'isuuf beellama qabdi ture. Beellama irratti argamuu dhabuu isiirraa kan ka'een ollaa isii keessaa tokko kan ta'e gara mana isii deemaniis kutaa ciisicha isiin keessatti kuftee isii arguu gaazexeessatti hime. Poolisiin ergasii ajjeechaa isii qoratu eegale. Ajjeechaa ishiin shakkame to'atamuu poolisiin kan qoratame baqataa lammii Gaanaa tokko jechuun poolisiin kanneen ajjeechaa raawwatu isaa amanu gaazexxichatti hime. Qondaalli poolisii waabeeffachuun gabaase. Baqataan lammii Gaanaa kun waggaa 3f agiituu biratti mindeeffamee dalaguu hime. Akka sababaattis kafaltii isaaf raawwatuu dhabuu himuun isaa ibsamee jira. Sababni dabalataa biroo jiraachuu ammatti wanti beekame hin jiru. Bara 2020 keessa namoota dhiibbaa uumuun beekamoo ta'an kanneen addunyaan kun dhabde keessatti jaalatamaa fi qabsaa'aan aartistii Haacaaluu Hundeessaa nama tokko jechuun BBC'n gabaasa addaa keessatti hammachiisuun barreesseeti jira. Akka gabaasa kanaatti adda dureewwan taatee gurguddoo bara 2020 addunyaan keessummeessite keessa namoota beekamoo Afrikaan dhabde ilaalchisuun gabaasa dheeraa barreesseeti jira. Daraartuu Shaamii ammaas waan qindeeffatte qabdi. Bara 2020 keessa namoota dhiibbaa uumuun beekamoo ta'an kanneen addunyaan kun dhabde keessa artistii Haacaaluu Hundeessaa nama tokko jechuun BBC'n gabaasa addaa keessatti hammachiisuun barreesse. BBC'n gabaasa addaa taateewwan gurguddoo bara 2020 addunyaan keessummeessite keessa namoota beekamoo Afrikaan dhabdee ilaalchisuun gabaasa dheeraa barreesseeti jira. Namoota beekamoo Afrikaa keessatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'an kanneen addunyaa kanarraa du'an dabran kanneenis taphattoota kubbaa miilaa, saayintistootaa fi ogeessota muuziqaa, namoota daldala keessatti hirmaatan, ogeessota fayyaa, namoota siyaasaa rogeeyyii fi artistoota keessatti kanneen ardii Afrikaa keessatti hedduu jaalatamuudha qaban duraa duubaan BBC yaadateeti jira. Toora namoota beekamoo kana keessatti artistii jaalatamaa fi dhageettii guddaa qabu Haacaaluu Hundeessaa ji'a jaan kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti qaama hanga ammaatti qabatamatti hin beekaminiin kan ajjeefame. Namoota beekamoo ardii Afrikaa bara 2020 keessa dhabde jechuudhaan gabaasicha keessatti kan barreeffame yoo ta'u addatti ammoo sababa ajjeefamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin dhiibbaan guddaan ardii keessatti uumamuusaa gabaasichi ni eera. Sababa ajjeefamuu artistii jaalatamaa kanaatiin biyyattii keessatti mufannaa fi hokkara uumame faana dha'u
lubbuun namoota 160 ol ta'an dabreeti jira. Kana qofaas osoo hin taane ajjeechaa suukanneessaa artistii Oromoo qaalii kanaan booda rogeeyyoonni siyaasaa Oromoo jajjaboo dabalatee hooggantoota paartii siyaasaa Oromoolee yeroo san kan hidhaman yoo ta'u hanga gabaasni kun ba'uttis mana hidhaa kana keessa kan jiranidha. Gama mootummaatiin dhimma ajjeefamuu artist Hacaaluu Hundeessaa wal qabatee hanga ammaatti qorannoo qabatamaa ibsamuu baatus tibba dura inni ajjeefame shaneetu ajjeese dabre ammoo tippelleeftu ajjeese akkasumas amma maqaa namoota dhuunfaa eenyummaan isaanii beekamaa hin taane waamuudhaan yakka ajjeechaa kanatti namoonni hirmaatan to'atamuu miidiyaalee mootummaa fi akkasuma qondaaltonni biyyattii ibsaa turaniiru. Ta'us garuu hanga ammaatti dhimmicha ilaalchisu wanti qabatamatti ibsamu murtii yakkamtoota kanarratti dabarfame hin jiru. Tolega daawwattoota keenya Oromiyaa International Broadcasting irraa oduu narraaf qabannee isin dhiyaanne kanuma hanga ammaatti daawwattanii oduu biraattiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.